wallaaltu sana yookaan afaaniin haa keessu yookiin keessa nabi yookaan shiringaan hagalchitu ita halkanii yookaan yoo halkan qabe sila gubaatti qoodaan illee jammaru subii sagaddee kaatee xiqqoo gibbii keessa deemaatu gacheefte halkan irraa finiin turte ittaan teessiste inna dhukkubu sii kana kaatee tokkoomte maal taatettee naannoo naannee kaane kurrifatte amiin dhagee ansi dhageeffataara bar ani kasiin dadaaru gaafii lama qofalaan gaafii kiyya sirriitti naa deebisi jaartiin teetunii fi jaartiin jalqaba qabdu tunii fi micayyoon amma miftaafaa bira jirtu tun wal beekanii tokko lammaffaa ijoolleen si bira beekan jette hayyee ijoolleen arsiin beekan jette haatu murruuti ati amma isii kanarraa waan beeytuun qabdu jaartii teetillee walitti dhufeenna hin qabdan erga geessiteen booda isiin tunillee ijoolleen arsii tunillee jaartii teen beektu. Beektu gonkumaa beektu. Ani ka gaafachuu barbaade gaafadheera amma. Ammallee yaada koo namoota 2,400 jiru. Yaada dhuunfaa koo hin kenna. Ani wanti gabaabaani arfan keessaniyyuu warri jirtan deemaatii harka kennaa ashaaraa qoratamaa abbaan baasee achi keessaa ashaaraadhaan argama waan ta'eef harka kennaa deemaati poolisitti. Kana hin gootan taanaan rakkoo qabdu. Ammallee asirratti waan isin wajju qabdanu jarri kun hin qabamu malee hin du'anu obboleettiin keenya iyyuu hin duute noo warri jettanu hin qabamu biyya galu agalanu qaba qabrii galaarti obboleettiin keenya. Mube rakkoon qabu ammallee gaafii takkitti jara micoo miftaa bira jirtu sana irraa qaba maal akka irraa qabu beeyta eeshi isiin kalee duute kaleessa sodaattee yookaan immoo seerumaa sodaattee deemte urga deemterraa abbaan mana amiin irraa jechuudha odoo micayyoo gaafanne dur abbaan manaa micayyoo amma itti baqatte miftaa bira jiru kun si beeka waliin dubbataa jirtu si bilbilee si jajjabeessee jaartii kiyyallee na bira jirti lakkoofsi kanaaf cufate siin jedhe moo hamma ammaatti akkuma cufataniin ta'an. Tokko wanti jedhu dubbatan hin jiru. Isiin Jamiilaan kun na wajjin edda sa'aatii kana sa'aatii zuuriin azzaarmi Allaahu akbar jedhu gubbaan nu gaggabseeru na wajjin jirti dhaqqee wajjin haa qabamu jettee naan qabee addeebisa. Wallaahi jarri immoo jechuudha ittiin dawwalle yoon ka'e itti dawwalee daafanii cufatanii jedheetan hamma wurjiin kun jetti wurjii ittiin dawwalaara eekkarri mubaarik seentanaan jennaan inni itti dawwaleeru jawwaalli sii cufaadha. Leebiraa kan jedhamu qabdi cufaadha. Zeeni kan jedhamu qabdi shiriyaan lama cufaadha. Jarri lamanuu mujjaa maal taate akkam taate ijoolleen meeqana dura dawwalaa narraan dawwalle narra. Isiin immoo kun immoo na wajjin inni gaala keessa na wajjin buusa. Dheeda baadii gaala keessa na wajjin arraba kan geessu dhabee jechuudha. Asii ijoollee biratti ergina ergee kan shaantaa samiraa kana wajjin baasee jechuudha. Okay. Maal taatee akkam goote naan hin jennu. Miftaa miutii qabadhu. Laal Oromoo dhaggeeffadha. Tafuu ala mana bahanii malee alaa galanii malee manaan bahanii as keessa teennee dharan dubban tokkoffa nama lama shakkeyan ani kiyya nama lama Oromollee dhageettu eenyu akka keessa ajjeese sarra bibichatu beeka waa itti kennan amiinis bakkee dalagaa jira keekiin muramaa jira mana isa keessatti hin dhayne bakka dalagaa ulee erga sanii booda akka jaartiin tante gaggabaa jirtu eenyu sittiin bilbile Amin si gaafata isiidhuma natti dawwalte qaqqabii jaartii kee qaqqabii jettee natti dawwalee hin deegina ijoolleen garaagaraan natti dawwalanii sawwaaqa wayinan ergee ijoolleen ciniin baay'ee ijoolleen duumaa hiite nan dafina qabii funyaanii afaanii yaa jennaan inni ergee jedhe intala kan qabu subhaanallah takka kan argine dhufeensi fuudha ampulaanii dawwalatta naan jedhe ampulaanii illee akka dawwaluun sodaate mucaan suni dhufee na fuudhee inni dhufee qabee jedhu deemteetti isin hin jirtu. Nagama. Najibbus dandeetta na jaalatus dandeetta iddoon rakkoon jiru an dhugama sitti malaan iddoon rakkoon jiru si takka ijoollee mana san jiran lama isii miftaa bira jirtu kana keessattuu siifi isii miftaa bira jirtu walii bilbilaa jira waan ta'eef dhugaan jirtu isin lamaan iddoo jirti laal ati abbaa manaati argachuu dandeetta sabboona galata ulfaadhu waan tokko isin lamaan iddoo jirti obboleessa koo ati waa tokko si gaafadha mees obboleessa koo
haati mana ofiisidha. Wanti tuwassafan jira jaalattee fuute moo nama giddisi fuuse obboleessa qofaati. Nama tapha obboleessi fuuse. Rama Arafat. Ya. Wallahi lazimu be wallahi rabbiin jechuudha gama kinaaf konana taayisu jechuudha ofii kooti jaalladhee fuudhee garaatti si qabatu ji'a tokko garaatti itti numne fuudhee ji'a tokko itti numne amma lammata walii dabalamne inni dhufe amma ji'a sagal fittee meeshaa siin ittiin deessu kuufata siin biteetiin asii deebi'ee. Bakka adiis nama waan asii qabadhe naadeettee tadiis akka gootu atii fi obboleettii keenya siimiftaa biraa ati miti godhan obboleettii keenya. Inna gaama atii fi obboleessi keenya abbaa manaa seeratti wal geessitanii akka qoratamtan barbaanne gara seeraatti. Seerri qoratee ka'ee na biyyaatti sin agarsiisa. Maal jetta? Haati qabee naa qabu. Hojii isaan qabu nuun deemu. Hundinuu. Nalla obboleessa koo. Namni akka uummata Oromootti uummanni Oromoodhaan gamanuu godhiiti si'i tokkommoo jaarsuma siiti. Akka beeksisee qabiyyee. Kanaaf gidduutti mucaan kun nyaatamtee itti qajaduuf shakke. Kanaaf namni iqaamaa qabdanu itti nuu dhiyaatan yoo jiraattani itti dhiyaadheen naannoo sana hin jira walitti qabee dubbannee yoo humna keenyaa ol ta'e imbaasiitti kennine imbaasiin nama shakkee seeratti kennu kana irratti walii galla sila garuu nama kana godhutu hin jiru dhaafanii seera dhaqanu jedhee hundi jaraayu. Mee sanatti dubbadha. Eenyu fuudhaadha maasaa gabaaba. Eessa sila bakki ta'uun tuni? Itti mi obboleesso abbaa manaa antala. Hin bahee sila mini qeenne ammas. Inni bahee galcha la Samiraa Wallaggaa jedhu kana galcha. Karji. La alkarjiin taanaan ijoolleen alkarjiillee waan hin jiranii rakkoon qabu. Kana ila walumaa galatti la mubaarak wanni godhamu. Wanni hunduu seera mubaarak. Miutii qabadhaa mee warri kaan Samiraa Wallaggaa jaartii isaatiidha tiktokii jaartii isaati jechuudha. Ol galchaa mee Samiraa Wallaggaa. Nan jira ammatu ana moo biifolee badee. Neetworkii soodii nagaa qaba. biifoleen dhaggeeffataa jira. Ila wanni godhamu ila mubaarak kun wanni tokko ila waan akkanaa kana biyya kanatti waraqaan mootummaallee wanni sirraa barbaadu mootummaa waraqaa wakkilummaa yookaan nama kana aantummaa namni nama kanaa yookaan wakkilinnaa nama kanaa sii kennuu qofa sirraa barbaada malee bakka kabitti wanni kun uqaaqaa kan qabu. Hordofuu seerri si dhoogu hin jiru. Karaa maleen ittiin dhiyaatin waan seera hin qabneen ittiin dhiyaatinis mootummaan si dhooga malee yoo waraqaa seeraa qabaattee nama kanaa naa hin qulqulleeffadhaa harka namaa taatis waakamuu taatiin hin qulqulleeffadha jettee waraqaa seera qabeessaa biyyarraa fa'aa si ergamee safaaraan asii si dha'ee waan ati deemtee waan kana jala deemtu taate qaama warra seera qabu wanni daangessu hin jiru. Maal deemnee baadiyyaa keessa deemnee namni ijoollee nima awwaalanii nima garraalee nima awwaallallee roomee qajoollee asii alkarji nama nu bira asii alkarji asii tanaa miti asii baadiyyattu deeme namni nama hima awwaala. Kanaaf ani xiqqoo isii jarjaruun hin barbaachisu odoo ta'ee odoo bifa kanatti gaabsan ammoo amma wal shakkii ammaa kana keessaa bayanii gaabsan qabatama yoo dubbiin taatee waan jettu taate waan qabatamaarra dhaabatanii waan godhamuu qabu odoo godhanii yaada jedhuuf isinitti osseene dhiifamu. Laa kan kee bareeda bar kan keellee hin jibbine kan kee bareeda jarri wal shakkitee nama fuudhuun dhabnee hin qoradha. Odoo jaarsi immoo waraqaa qabaatee an dhaqee qoradhee rakkoon jaartii xiyyaa kana jedhe okay inni tabiraa shakke jedha tabiraa ijoollee biraati jetti
matammaa isaatirraayyuu gaddaa fi waanuma jedhu walii mataa wallaallan isin hunduyyuu jenne malee nuti dirqama bakka san argite osoo danda'ame gizee reeffaa deebi'ee jedhe gizee qulqullaa'e abbaan sunitti abbaan rakkoo sunitti dhufa. Akka akkas hin taane immoo achi dhaquu dandeetta bakka seeratitti maalirra jira reeffi eessa jira jennaan bilbilee siimii keessaa baasa inni reeffi fuudhamee deeme sanii achi inni illee bakka seeraa hin geenne. Namni wajji dhaqee hordofaa jiru waan hin jirreef jecha kana jenne malee yookaan dirqama bakka san wanti jedhana miti. Lama waan kana amma jara keenya yaada qofa kennachuutu hin taane sabboona mataa walitti ta'inuka amma koo kanaa facaa jirra namni 2,200 kuma amma eenyu walitti qabee waan kana walitti nu dubbataa reeffa eenyu qorachiisaa akkamitti dhimma kana embaasii biraan nu ga'u kanan jedhaa jira man amma waa tokko tun godhin deemaadha bakka jara seeratti dhiyaataan jira. Laa amma akka kiyyatti Mubaarak wanni godhamuu qabdan hedduullee ifaajjanii hedduullee qaaqaa jirtanii ni argaa. Kana wanni godhamu mucaallee yoo taate maatii bilbilee maatii biyyaa irraa wakkilinnaan akkuma gaafa duraa sanii yoo kaayame karaa san malee ambaasii illee numaa atillee abbaan fedhe deemee gargaaruu hin danda'u. Waajjira kamoo yoo dhayte maalisiiti eenyusi ergatetu jira. Waraqaan biyya irraa gaafa ergamee safaaraan waraqaa biyya ergame sana si yoo keessii goote waajjira kamuu dhaytee dhimma isii qoratuu dandeetta. Waan fedha keetii waan barbaaddu qaama mootummaa kamuu dhaytee gaafatuu dandeetta. Kan dursee dalagamuu qabu kan dursee haasaamuu qabu sila waraqaa sanii yaada jedhu qophaan. Karaa kana malee karaan biraatiin ijoollee tana mana seeraallee yoo dhayte seerri waan biraa irra dhiisi waan amma isin kaayitan kana dursee maaliif jara gaafata? Heera biyya kana seera malee dhufuu heera biyya kanaa cabsuu qofatti hin gaafata waan biraa tantaatti hin qabu mootummaan yoo fedhe. Kanumayyuu nama wakilinaa nuu fudhatutu Biraa jara keenya biifolee waa tokko wayiin dubbadhaan dhimma lubbuu irratti hin qoosanu. Saawudis ta'e Araboonni dhimma lubbuu irratti hin qoosanu. Waraqaa fakkeenyaaf shortaa dhaqanii lama ta'anii shortaa afuris ta'anii dhaqan. Nuyi waraqaa hin qabnu. Seera qabeessaa miti of beennaa. Utuma beennuu wanni nu sirriitti dhumnee fi obboleettiin keenya duutee dheengadda fuutanii waraqaadhaa jecha sodaannee karaarraa dabne amma immooti wal shakkinaa qorattanii akka haqa mucaa kanaa baaftanuuf dhumne yoo jedhanii hin qoratanu jarri poolisii. Jaramoo. Hin beeku seera biyya sanaa akkasittu beeka. Bar ayla Mubaaraki. Isaan dura qoratanii waraqaa yoo lafa jira qophaa'ee lafa jira. Komjatti dheengaddaa san qophaa'ee lafa jira waraqaa isaan harka taatii tarabbii taatii duraatu murabee lafa jira yoona. Isaan san dura qoratanii ammaa fixanii bar. Walaa garuu ammoo eenyuun beekan isaan kana dubbannaan yoo seera yoo qabaatin ol naqanii itti dhiisan eenyu addaan baasan yoo barbaadan isaan. Waan ofii hojjetanii irra gayan. Akkasin nama nagayaa ta'anii wajjin ta'anii qoratuun akkasin nama seera qabeessaa ta'anii waliin wal hubatanii jarrillee amansiiftee wanni kun kana harka namaatii waan akkanaatii dhiibbaa ganaatii rakkoo akkanaa irraan gayan jettee seera akkasin mootummaa waan jara waliin haasoftu hin jirtu jara jalqabummaa yoo jarri waan akkasii jettu oluma naqanii itti dhiisan. Baay'ee immoo akkana goonuu gaa biifole. Obboleessi keenyas bilbila isaa erguu nama iqaamaa beeku nutti himu. Obboleettiin keenyas bakka dhalootaa lakkoofsa maatii bira si hirkaa fuudhee isa harkaas fuudhee obboleettiin keenya Jamiilaa binti Islaam ilkaanti bilbila lakkoofsa maatii guutuu fuudheerra obbira keenya suuraa jalaa silaa qabna viidiyoos qabna. Wakiilinnaa maatii kun jiru wakiilinnaa biyyarraa nama reeffa jalaaf galchu erga qoratee galchu barreessanii maatiin erganu nama iqaamaatti barbaannee sana booda erga reeffichi qoratamee maal taatee duute erga jedhamee booda nama tojjees erga namaatti yoo jedhe jedhanii seeratti dhiyaatan wattamoo maal jettu Ee akkasi. akkasuma jedhee barinillee seerillee akkasuma sila odoo amma maatirraa waraqaan dhufee garuuyyuu bar amma kabiin dubbate kana silaa eenyu dursee dubbatu qaba beeytani abbaa mana isiiti. Yoona silaa nama tokko nama iqaamaa akkamitti dhaba namni waraqaa bakka bu'ummaa biyyarraa maatirraa erga jaartii isaa ta'e hamma sa'aatii kana bilbilee dhahamee okeen erga irratti dhahame biifolettuuyyuu bakkuma dhukkubu sanitti osoo kenne biifoleen hamma danda'uun dhaqee seera kana wajjin wal qabsiisee gaafachuu danda'a. Garuu immoo inni illee kunoo ni ta'a akkatti rakkatee malee bakka seeraa dhaqee inni daqiiqaa 5 dubbatu hin dandeenye nan beeka bara.
Ayyee qo'ee Jalan gaafa namni igdee kun nageessani ana jechuun amma ani shaararran taara yoo na argitan taatanii shaaraa gubbarran taa'u jira qaamaan qabu kaleessa duukaan deeme na inni irratti siidhu malee wanti ati faayidaa irratti baaftu hin jiru naan jedhani. Indegana ammoo amma yoo na argitan ta'e kun shaaraa gubbarran taa'u jira. Innama nasi as qaamaraa beekuun qabuun bakka itti akkana jedhamu hin beekuun kan mana rakkise malee harmanaa kiyya ilma alkarjin mi'aati obboleessa alkarjin eessa galtan sittiin moo feesaliya ta'i mana eenyu isinii kireesse warri qaamaa qabu akkam isin jira ajaa'ibe mana eenyu isinii kireesse Durana qaamaadhuma kijiif durumaan kireeffatame godinyaa koo akkasii kireeffatame amma erga dhowwame waggaa ta'u hojii shaammoojjii meeqa taara durana qaamaa keessa baaraan kireeffatama ture. ati warri qaamaa qabu achi